Ashama harka fuune Oromoo Islaamaa Kiristaana bakka jirtanitti baga nagaa jiraattan dhaamsatii yatana Itoophiyaa mannaagaa hordoftoota Abiyyiitii fi Abiyyiin biraan naagaha torbee darbe keessa afaan Oromootiin manni narraa diigame kaasaan naa haa kafalamu hoggaa torba gubadhee ijaaradhee daa'ima sadii gatee biyyaa bahee daa'ima kiyya harma afaanii fuudhee biyyaa bahee mana kiyya kanarraa diigde miliyoona lamaan hoggaa sadii dura ijaaradhee kaasaan naa haa kafalamu sheer naa godha Abiyyiin biraan naagahaa jedhee ture biraan naageettanii jirtanii Abiyyi Ahmad ammallee biraan amallee biraan naagaha sagaleen tun tiyya bichaa miti gubattoota akka tiyyaa meeqaatam kumaataman talakkaamtutu mana madaamii keessatti rakkachuu fi cinqamuu biratti argamaa jechuudha. Amallee sheekaa roobee birallee haa naageetu sagaleen tiyya tun sheekaa roobee biyyi teenna misoomte akka gaarii jirti habaaboon isii hin bareeda kubilistoonni isii akka ajaa'ibaati biyyi teenna addunyaadhaan wal fakkaataa jirti akka namni tokko waa'ee rakkoo hin dubbannee waan jedhu irratti dubbattee turte na fakkaata sagalee tiyya tana sheerii waliin qabdan natti fakkaata Abiyyi waliin biraan naagahi atillee kaasaa mana kiyyaa naa kafalchiisi erguma biyyi teessan tun bareeda taate faaya taate misoomtee jiraatte nuti akka saree maraattee miidiyaa irraa ka'iyyin daa'ima keenya harma afaanii bunnee biyyaa baanee ka gubannu ka hadha silaa finna keenya teennee guddisuu dandeenyu finna keenya barsiifachuu dandeenyu finna keenya qaraasifanneetiin ifa boruutiif biyyattii sanii ijaaruu dandeenyu keenya wallaallee dhufnee kanamaa guddisutti jira yaa sheekaa roobee erga biyyattiin tun bareeda taate ani ka jedhu wanti biyyattii tana misoomse wanti biyyattii tana midhaakse Abiyyi Ahmad kiisii isaatii baasee misooma biyyattii tanaa hojjetaa jiramu situ kiisii baasee kennaa jiramu tolaan hawaasni biyya kiisii baasee kennaa jiramu daasbooraa biyya alaa keessaa asii mangaagaa bantaniitiin rakkoo hawaasaa ukkaamsitaniitiin kijiba yaaftan kanatu kiisii keessanii baasee biyya misoomsaa jiramu eessaan biyyattiin tun maallaqa kamiin doolaara kamiin yookaan baajata kamiin gaazii wayii qabdimu madda bitroolaa wayii qabdimu biyyattiin tun maaliin misoomteetiin misooma kijibaa nutti faarsitan Oromiyaa wanti misoomaa jirtu Oromoo du'aan lafarraa duguudee beelaa dheebuun lafarraa duguudee biyya isaa irraa duguudee biyyattiin abbaa biraatiif misoomaa jirti abbaa qabeenya Eeshiyaa irraa dhufee Awurooppaa irraa dhufee Afrikaa irraa dhufee biyyattiin tun abbaa isii misoomtuuf argaan jiru erga misoomaa jiraatte erga Oromoof tolaa jiraatte erga Oromiyaan Oromoof miidhagaa jiraatte Oromoon maaf beelahaa jira maa dheebotaa jira an beelahee daa'imman tiyya waliin rakkadhee jennaan biyyaa bahe mana kana hin gurguradhu jedhee isa biratti beelahee dheebodhee dhalee dudda kiyya osoo hin jabeeffanne osoo guyyaa tokko jiidha nyaadhee garaan kiyya hin argine daa'ima kiyya harma afaanii butee isaa hin gurguradhu jedhee biyyaa bahe hadha manni sunuu narraa diigamee jennaan inumaayyuu gabrummaa biyya ambaa keessatti akka hiddi kiyyaa fi hundeen kiyya na cabu na taasisee jechuudha. Ka fakkaattonni akka kiyyaa baay'ee jira. Biyyattiin tun wanti ittiin misoomaa jirtu Oromoo duguuddeeti. Siigalee abbaa isiin misooftuu haga ammaa hin argine. Erga biyyattiin tun misoomni humna isiitii ol ta'e eega qabeenya humna isiitii ol qabaatte maaf rakkan? Maaf biyya namaa keessatti durbi heeruma dhabdee dhala dhabdee baraan baratti biyya namaa keessatti gubatti? Maaf nuti warra ilmee qabnu ilmee teenya guddifachuu dadhabnee biyyaa yaanee daa'imman teenya irraa mana diidanii barandaa jalatti dhaloonni boru silaa ija biyyattii sanii ta'uu danda'u maaf hadha karaa irratti hafa mee deebii tana naa kenni eessaa fuutanii biyya kana misoomsitan yaa obboleessoo namni gaafa quufe waan beelahu hin se'uu jedhan gaafa beela'e waan quufu hin se'u gaafa garaa keessanii isin maftii mataa keessaniin guuttattanii nu ammoo nama beelahu nama dheebotu nama rakkatuu miti isinitti hin fakkaatin rakkanneet gubanneet akkasuma ukkaamamnee jiraataa jira ukkaamamaa keenya kana ukkaamamne kana lammaffaa sagalee keenya kana ukkaamsuuf biyyarraa akkana yoo ija nutti bobaaftan dhugama rabbiin ta'a ummata biyya keessaa kana waraanaan ka fixaa jiru eenyunni takka waraanaan fixaa jirtan takka gibiraa fi gidira jettanii fixaa jirtan takka kaasaa irraa kaaftanii qilleensarra nu hambiftanii ilmee keenya hiddaan nu buqqisaa jirtan mee nu gaafadhu silaafuu Abiyyi Ahmad mootii dachii tanaati jette silaafuu mirkaneessite Abiyyi Ahmadii fi Minilik warri duraan xooxeffannu kun garaagarummaa isaanii maali bara Abiyyi nu bulchu Oromoon rasaasaan haadha abbaa isaa afotti dhahamee ajjeefamaa jira jechuudha. Ijji silaa Oromootuun hin badaa jirti jechuudha. Mormi irraa murameetiniin akka dur nuti gizee rakkoo keessa dabarsinee qoraan yoo baadaa teennee baadatti nurraa bituu didan harretti feenee gabaa keessaan hoteela afoon deemne jechuudha. Reeffi Oromoo gizee hadhaa harretti fe'amee akka dur nu qoraan gurgurannuu sanitti magaalaa keessa deemaa jira jechuudha. Abiyyi Ahmad morma mure, Minilik harkaa fi harma nu mure. Garaagarummaan Abiyyiitii fi garaagarummaan Minilikii maalinni? Abiyyi Ahmad waan kana hin dalagu hoo jenne hoogganaan biyyattii tana wanta biyyattii san keessatti jiru hunda beekuu qaba. Hooggana jechuun maal jechuudha? Hoogganaan gubbaa irraa gaafa gadi tole jalatti wanni hin tolle hin jiru.
Kana waan ta'eef gubbaan irra waan hin toliniif jalatti wanni tolu dhabamee jechuudha. Kanaaf biyyattii miidhagina biyyattii kan nutti faarsitan tuni Oromoodhaaf miidhagaa hin jirtu biyyattiin. Eega Oromoof miidhagaa jiraatte wanti nu rakkanneetiin ilmee teenya irraa bararraa'eetiin harma afaanii bunne biyya ambaa keessatti rakkannuuf takka illee hin jiru jechuudha. Eega Oromoof misoomaa jirtu Oromiyaan jechuudha. Warri garaa keessanii quuftan. Nuti waan hin quufne isinitti hin fakkaatin nu quufnee hin jirru jechuudha. Oromoon qulqulluun quufee hin jiru. Beelahee jira. Ka biyya keessa jiru. Os jettanii gaafa waraanaan afaan qabdaniitiin os jechisiiftan. Miidiyaa irraa nullee ija nutti bobaaftaniitiin akka nu os jennu isinitti hin fakkaatin. Duunee lafa kanarraa dhabamna malee kaasaan mana kiyya kafalamuu qabu. Fakkaattonni akka kiyya ka ilmee isii irra barartee biyyaa baate ka jireenyi of wallaalchisee biyya san keessatti ilmee ofii gattee biyyaa baate kaasaan nu kafalamuu qabu. Lammaffaa yoo maftii kennaaf mirga kennaaf waa dubbanne waraanaan afaan keessa nu rukutina ka biyya keessa jiru. Ka biyya namaa jirullee miidiyaa irraa ija nutti hin bobaasina. Ija nutti hin bobaasina. Barri hin darba taazamni hin darbuu jedhan Sheekaa Roobeetii fi Abiyyiin biraan naagaa adaraa keessan. Nama lamaan kan kaasaan mana kiyyaa kaffalamuu qabaa jette obboleettiin keenya tun. Dhugaa dubbachuudhaa fi obboleettiin keenya kun waggaa 7 hojjedheetanii mana koo na jalaa diiganii jette. Viidiyoo lammaffaa isheetti irratti akkas jette jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi gubattee hirjettee dubbatti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoo isin jedha. Isinis akka nagaa taatan immoo abdii guutuun qabachaa egaa hordoftoota kiyya warroon chaanala kiyya faaraa taatan immoo sabiskiraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a isin jedha. Egaa akkuma viidiyoo jalqaba obboleettii keenya dhageessanitti obboleettiin kun hedduu takka darramtee hedduu takka baay'ee nama gaddisiisa wanti isheen himatte jechuudha. Innis maadhaa akkuma anaa akkuma seeti biyya ormaa keessatti waggaa 7 gubattee mana ijaarratte mana san immoo jalaa diigamee jechuudha. Diigameellee kaasan hin kennamnee fi akkasitti ilmaa ishee irraa ilmoo qabdee ilmoo lama qaba jettee ilmaan ishee irraa kaatee biyya ormaa dhufte jechuudha. Dalagattee osoo isheen dangala jettu manni ishee jalaa diigamee jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa waaqayyoo jechuudha. Maaliif hundumti keenyayyuu waan nurra ga'uun beennu waliif haa birmannu. An akka kiyyatti dhugaa dubbachuuf ijoollee biyya ormaatti gubannee itti dafqinee jennu kan manni jalaa diigamu kanaaf kaasan dirqama kennamuun dhugaa rabbii mootummaan bakka kanatti nu deeggaruu qabaa jechuudha. Bakka keessattuu ijoollee shamarran biyya arabaatti gubattee siqaayii hedduu agarree mana gola namaa keessatti ifatamnee jibbamnee nyaata dhabnee dhugaa rabbii jechuudha. Siqaayii meeqa dhabnee bifa keessatti qayyarree umrii keenyatti finnee har'a yoommoo achitti ati bayee godhadheettee gammaddeettu gaafa immoo achiisii alaa badu hangam tokko hamilee nama tuqama. Iddoo kanatti dhugaa dubbachuu fi mootummaa nu ilaaluu qabaa. Ijoollee keessattuu mana jalaa diigame kaasaan kennamuufii qabaa. Yoo kan biraa dhisanii lafumallee yoo kennaniif dhugaa waaqayyoo jechuudha. Hedduudha ijoolleen waggaa 7 waggaa 8 waggaa 9 waggaa 10 akkasitti hojjetanii kan manni jalaa diigame hedduutu jira jechuudha ijoollee. Kanneeniif dirqama kennamuu qabaa. Sagalee walii ta'a isiniin jedha hordoftoota kiyya. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa waa'ee mana ijoollee keenya kana jechuudha. Waaqayyoon obboleettii keenyas harka waan dafqashii kana waaqayyo ishiidhaaf haa barbaadu hedduu na gaddisiisa isiniin jedha. Akkasuma warroon chaanala kee fa'aa taatan immoo sabiskiraabii gochuu nu jajjabeessaa nagaa ta'a fayyaa ta'an viidiyoo